Akkam jirtu hordoftoota Orokids har'a IT boqonnaa afuraffaa intarneetii kan jedhu qabannee dhiyaanne yookiin bal'inaan waliin ilaallu intarneetii maal akka ta'e bal'inaan ilaalla jechuudha. 4.1 irratti internet service what does it mean internet service yookiin tajaajilli intarneetii maal akka jedhu bal'inaan ilaalla jechuudha. Computer network is when two or more computer systems are connected together. Kana jechuun siistamiin kompiitaroota tokkoo fi tokko ol yookiin lamaa fi isaa ol ta'an yogguu wal quunnaman jechuudha. Siistamii isaanii kompiitara lamaaf sadii afurii ol yogguu wal quunnaman maal ta'aniiru intarneetii qabaataniiru yookiin wal quunnamtii qabaataniiru jechuudha. Internet refers to network of networks. Internetiin maalidha jechuudha. Maaliin ibsama jechuudha. It's a connection of networks. Wantooti lamaa fi kompiitarooti lamaa fi yookiin divaayisiin elektirooniksii ta'an moobaayilii lamaa fi isaa ol kan wal quunnamanii jiran yookiin immoo kompiitarooti lamaa fi isaa ol kan wal quunnamanii jiran yoo ta'e intarneetiin uumameera jechuudha yookiin wal quunnamtiin wantoota sana gidduutti uumameera jechuudha. Kanaaf it refers to a network of networks jechuutii dandeenya. Internet is a worldwide global system of interconnected computer networks. Internetiin maalidha jechuudha. Sadarkaa idil addunyaatti wantoota divaayisiiwwan jiran kan wal quunnamsiisuu danda'udha jechuudha. Akkasaan wal quunnaman siistama taasisuu danda'udha jechuudha. The internet is the largest computer network. Internetiin maalidha? Neetworkii kompiitaraa isa ol aanaadha jechuudha yookiin wal quunnamsiiftuu kompiitaraa isa ol aanaadha jechuudha. Akka sadarkaa addunyaatti it's connecting millions of computers. Kompiitaroota yookiin immoo divaayisiiwwan miiliyoonota lakkaa'amu wal quunnamsiisuudhaaf ga'ee isaa qabatudha jechuudha. World Wide Web yookiin immoo WWW kan jennu iimeelii, teelnetii and file transfer protocol are some of the internet services. Tajaajiloota nuti intarneetiin argannu keessaa inni jalqaba tokko WWW kan jennu yookiin World Wide Web kan jennu fayyadamuudhaan wantoota adda addaa access gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf Google access gochuu dandeenya. Google access gochuudhaaf web address yookiin wanti nuti barreessinu www.google.com jenneetu kan barreessinu. Iimeelii adda addaa kaasuutii dandeenya. Yahoo mail, hotmail kanneen jennu isaan kun internet service keessaa isaan ijoodha. Telnet kan jennu yookiin immoo telnetii device connection internet akka nuuf hojjetu nuuf taasisu fakkeenya fudhachuutii dandeenya. File transfer protocol file transferii maal akka ta'e gara gaditti bal'inaan ilaalla. Isaan kun gosoota tajaajila internetii akka nuuf dalagu taasisan keessa or the service that facilitate access to internet resources kan jennu keessa isa tokkodha jechuudha. Yookiin resource yookiin madda akkaataa nuti intarneetii fayyadamnuuf kanneen haala nuu mijeessan keessaa warri nama olitti eerre kun wantoota muraasadha jechuudha. Weebsaayitii, iimeelii, teelnetii warreen jennu kuni gara World Wide Web jennutti yogguu darbinu World Wide Web is a collection of websites or web pages. Inni kun walitti qabama maaliiti jechuudha. Weebsaayitiiwwanii yookiin weebiiwwaniiti jechuudha. Weebsaayitiiwwan yookiin weebiiwwan adda addaa walitti dhufaniitu World Wide Web jennee isaan waamnaa jechuudha. It is known as a web. Bal'inaan akkaataa isaan itti waamaman or www kana maal jennee waamuu dandeenya? Web jennee gabaabsinee waamuutii dandeenya jechuudha. The World Wide Web or web is a part of the internet. www kan nuti jennu yookiin webiin kun damee maaliiti jechuudha. Damee intarneetii keessaa isa tokkodha yookiin gosa intarneetii keessaa isa tokkodha jechuudha. The web was invented in 1991. Bara kam develop ta'e yookiin uumame jechuudha. Webii yookiin immoo www kan jennu kuni bara 1991tti namicha Tim Berners-Lee jedhamuun hundeeffame yookiin kan uumamedha jechuudha. Nama lammii Tim Berners-Lee jennu kanaan jechuudha. It is connected to local computers through the internet. Maal gochuuf gargaara wanta inni develop godhe kunis kompiitara fayyadamuudhaan gara accessii barbaannu akka argannuuf kan nu dandeessisedha jechuudha. Local computerii fayyadamuudhaan akka internetii argannu kan haala nu mijeesse yookiin faayidaa barbaannu sanaaf kan haala nu mijeessedha jechuudha. Wanta inni weebiin develop taasise kuni users can access the content of sites from any part of the world over the internet. Namooti maal taasisuutii danda'u jechuudha. Internetii fayyadamuudhaan wantoota barbaadan access gochuutii danda'u yookiin internetii fayyadamuudhaan search godhanii argachuutii danda'u jechuudha. They using the device such as computers, laptops and cell phones.
maal fayyadamuun kompiitaroota fayyadamuun laaptooppiiwwanii fi bilbiloota adda addaa fayyadamuudhaan intarneetii irraa odeeffannoo barbaadan argachuutii danda'u jechuudha. The www is viewed through the web browsers. Fakkeenyaaf www is kan jennu kun maalirratti galchinee argachuutii dandeenya? Google Chrome fakkeenyaaf baay'een keessan bilbila smartphone yookiin android of harkaa qabdu or laptop of harkaa qabdu. Laptop of harkaa qabdan irratti www.google.com jettanii yoo galchitan or internet computer fayyadamtu yoo ta'e Google Chrome application jedhu ni jira, Internet Explorer application jedhu fi Mozilla Firefox kan jedhu computer keenya irraa ni qabna or device yookiin mobile qabatanii kan jirtan yoo ta'e immoo Chrome fayyadamuu dandeessu, Google fayyadamuu dandeessu, akkasuma Opera Mini kan jennuu fi browseriiwwan adda biroo internet akka tajaajilamtan sin dandeessan irratti www.google.com or wanta barbaadan tokko website dhaabbata dhuunfaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kan ministeera barnootaa search godhi yoon siin jedhe www.moe.gov.et yoo jenne kan ministeera barnootaa Itoophiyaatti nu geessa jechuudha. MOE means Ministry of Education jechuudha yookiin ministeera barnootaa jechuudha. .gov jechuun governmentii ta'uusaa agarsiisa. .et jechuun immoo Itoophiyaa ta'uusaa agarsiisa. Sanaan salphaatti seennee access gochuutii dandeenya jechuudha. Warreen kun akkaataa internetii irratti access gochuu dandeessan keessaa warreen amma isinii kaase kun Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox warreen muraasadha. By using the browsers, browseriiwwan yookiin immoo baaftuuwwan yookiin bantuuwwan kanneen fayyadamuudhaan access gochuu dandeenya jechuudha internetii. Fakkeenyaaf amma baay'een keessan akkuma amma fayyadamaa jirtan kana application amma irra ilaaltan kana YouTube baay'een keessan ni fayyadamtu. YouTubein browserii tokkodha. Akkuma warreen amma kaasne browserii tokkodha. Maal gochuuf nu gargaara? Viidiyoowwan adda addaa gadhiifaman kallattii adda addaan search goonee akka ilaalluuf nu gargaara. Akkuma kana www warreen nuti jennu YouTube search gochuu yoo barbaanne application isaa yoo hin qabnu ta'e www.youtube.com jennee search goonee argachuutii dandeenya jechuudha. Inni adda biraan web page ka jedhudha kan nuti ilaallu. Web page jechuun maal jechuudha? Web page is a document available on www. Web pages are stored in web server and can be viewed using a web browser. Web page namooti kan isaan argachuutii danda'an yookiin kan nuti access gochuutii dandeenyu www ka jedhu kana yogguu access goonu achi keessatti odeeffannoo kuufamaa deemu yookiin immoo wantoota achi keessatti argisiisuudhaaf nuuf mijatu ta'an yookiin immoo wantoota achirra jiran nuuf show godhan yookiin nutti mul'isanidha jechuudha. A web page can contain large information including text, graphics, audio, video and hyperlinks. Fakkeenyaaf amma University Wallaggaa yoon fakkeenya isinii fudhadhe or University Finfinnee yoon isinii fudhadhe www.aau means Addis Ababa University.edu.et jedhee search yoon godhe maal naa fida? Odeeffannoowwan achirra jiran peejii sanarra jiran web peejii sanarra jiran naa fida jechuudha. Or www.edu.et yoon jedhe University akka sana adda biraa naa fida jechuudha. Linkii sana yoon guusin barreeffama ta'uu danda'a, graphics yookiin immoo emotioniiwwan sochii taasisan fiduu danda'a, sagalee fiduu danda'a, viidiyoo yookiin immoo linkiiwwan geessituu maybe kan Facebook isaanii ta'uu danda'a, kan Telegram isaanii, kan YouTube isaaniitti nageessu ta'uu danda'a. Irratti kan isaan maxxansanii jiran na agarsiisa jechuudha. Odeeffannoowwan kana of irratti qabata jechuudha. Web page kan nuti jennu warreen kana contain of keessatti godhee kan hammatee jirudha jechuudha. The next one, hyperlinks are the links to other web pages. Hyperlinks means which connect us to different device links. Maybe it includes Facebook, Telegram, WhatsApp and others. Kanneen social media platformii adda biraa wajjin isaan link taasisuudhaaf achirratti gadhiisanii jiranidha jechuudha. Kan kallattiidhaan for example Facebook yoo fayyadamtanii University Finfinnee wanta inni maxxanse yoo argite University Finfinnee achi jalatti immoo maal isaa mention godheetu jira jechuudha. Website isaa kan YouTube isaanii ta'uu danda'a, kan website isaanii ta'uu danda'a, kan Telegram isaanii ta'uu danda'a, kan WhatsApp isaanii ta'uu danda'a. Linkii achirratti mentionii godhu. Linkicha yoo tuqnu directly gara kamitti nu geessa? Gara Facebook isaaniitti, gara Telegram isaaniitti, gara YouTube isaaniitti nu geessa jechuudha. Geessituudha jechuudha. Hyperlinks warreen nuti jennu geessituu isaan achirratti gadhiisanidha jechuudha. A collection of linked web pages is known as website.
collection of linked web pages yookiin walitti web pageotii adda addaa walitti dhufuudhaan maal jedhamu website jennee isaa waamuu dandeenya jechuudha. Website jennee isaa waamuu dandeenya. For example website University Finfinnee irraa ilaali namni tokko yoo nuun jedhe maalirra jira jechuudha. Odeeffannoon sun website sanarra jira. Beeksisa ta'uu danda'a, vaakaansii adda addaa ta'uu danda'a, carraa hojii bal'inaan gadhiifame ta'uu danda'a yookiin qacarrii adda addaa ta'uu danda'a, carraa barnootaa scholarship ta'uu danda'a. Website irra seenee ilaali yoo nuun jedhe website dhaabbata sanaa seenee ilaalla jechuudha. So web pageewwan yookiin warreen odeeffannoo amma contain walitti godhamanii qabatanii jiran tokkoon isaanii yoo walitti dhufan maal ta'u website ta'uu jechuudha. Each web page has its unique uniform resource locator or URL. Barreeffama kana hedduun keessan yaadaan qabdanii ilaaltanii beektan garuu bilbila yeroo fayyadamte yeroo kamiyyuu bilbila keenya irratti ka arginudha jechuudha. URL kan jennu kana yookiin uniform resource locatoriin it is an address to web page on the internet. Bilbila nuti fayyadamnu amma dhaabbati telekoomii akka nuti fayyadamnuuf nu gadhiise yookiin immoo dhaabbati sarvarii connection nuti irraa fayyadamaa irru bilbila akkamiirraa yookiin immoo device akkamiirraa akka nuti fayyadamnu beekaa jechuudha. Maaliin beekaa yookiin link URL dha kanaan beeka jechuudha. For example fakkeenya salphaa tokko yoon isinitti hime linkii tokko search gochuudhaaf yeroo fayyadamtan URL isaa galchi url/http/www. jenneetu kan itti fufnu jechuudha. Yeroo kana identification location dhaabbata website sanaadha jechuudha. URL yookiin bakka itti argama waan sana qofa kennamedha jechuudha. URL has two main components. Componentiiwwan yookiin branchiiwwan dameewwan lama qaban kunis they are protocol identifier and resource name. Maaliif maal jechuudha? Protocol identifier eenyummeessituu haalaa yookiin protocolii fi resource name maqaa madda waan sanaadha jechuudha. Inni of keessatti qabatu. Fakkeenyaaf URL column http//www extension google extension com/extension jedheetu jira jechuudha. For this URL the protocol identifier is hypertext transfer protocol. URL kana maal identifier insa http dha yookiin identifier insa http ka jennu and the resource name is resource immoo yookiin immoo inni bu'uura isaa immoo isa kamidha jechuudha. Yookiin inni maddi isa www.google.com yookiin ka jennu kanadha jechuudha. Resource isaa yookiin immoo inni maddi isa inni kun protocol isaadha jechuudha. Or transfer protocol isaadha jechuudha. Akka nuuf geessuuf kallattiin gara sanatti akka nu geessuuf kan nu tajaajiludha jechuudha. Web pages are categorized into static web page and dynamic web pages based on the information they contain. Web pageota bakka lamatti qooduutii dandeenya. Maaliif maal jennee qooduutii dandeenya? Static web page fi dynamic web page jenneetii qooduu dandeenya. Garaagarummaa isaanii gabaabinaa yogguu ilaallu static web page kan jennu odeeffannoo kan keessatti of keessatti hammate qofadha. It's only static information. Odeeffannoowwan maal ta'an static ta'an qofa kan of keessatti hammatedha. Maaliif static means nuti dubbisuu malee jijjiiruu hin dandeenyu odeeffannoowwan achi keessa jiran. Users can only read the information but cannot do any modification or interact with the information. We cannot change the information which is mentioned in the website. Odeeffannoo achirratti gadhiifameeru maal gochuu hin dandeenyu jechuudha. Editii gochuu, text gochuu, modify gochuuti hin dandeenyu jechuudha. Static web pages are only used when the information is no more required to be modified. Tuttuqootii hin dandeenyu jechuudha. Static web pages are the same until they is updated. Qaamii sana maxxanse hanga ofii isaa hin fooyyesnetti nuti yookiin updatein taasisnetti nuti tuttuquu hin dandeenyu yookiin jijjiiruutii hin dandeenyu jechuudha. Weebii sanarra wantoota jiran. Inni adda biraan dynamic web page dha. Dynamic web page means it's a web page or dynamic website contains information that changes depending on the viewer. Inni kun immoo haala namoota daawwatanii yookiin yaada kennanii yookiin qeeqanii irratti hundaa'uun kan jijjiiramaa deemudha jechuudha. Also the time of the day haala guyyaa irratti hundaa'uudhaanis maal ta'aa deema? Jijjiiramaa deema. Fakkeenyaaf har'a guyyaan tokkodha taana. Innis tokko update of taasisaatii akka deemu jechuudha. The time zone time zone irratti hundaa'a. For example akka global time zone itti nuti Nairobi yookiin immoo +3 GMT ka jedhu irratti argamna. Kan Nairobiitiin akka addunyaatti kan nuti beekamnu akka gloobii irra jirutti yookiin immoo akka
time zone addunyaarra jirutti kan Naayiroobiidha kan nuti fayyadamnu. And the viewers native language haala itti fayyadamaa yookiin immoo afaan dhaloota namoota weebsaayitii sana irratti fayyadaman irratti hundaa'uudhaanis jijjiiramuutii danda'a jechuudha. Dynamic kan jennu kun dynamic means akkuma isa raawwanna jijjiiramaadha jechuudha. It's depending on the variety of the users, bal'ina namoota fayyadamanii irratti hundaa'uudhaan kan jijjiiramudha jechuudha. A dynamic web page is automatically changes daily to give visitors a new content. Akkasumas daily jijjiiramaa deemuu update ta'aa deemuun isaa maaliif gargaara jechuudha. Namooti hordofan sun akka hin nuffine yookiin immoo contentii haaraa akka argaa deeman taasisuu keessatti ga'ee mataa isaatii qabaata jechuudha. This all hagammaatti kan ilaalle kana fakkaata. Kutaa itti aanutti file transfer protocol maal akka ta'e waliin kan eegallu ta'a. Haala itti isiniif dhiyeessinu kanarra bal'isnee akka isin dhiyeessinuuf peejii keenya share like gochuudhaan hiriyoota keessaniin ga'uu hin dagatiina. Yaada qabdan toora komentii keenya irratti nu barreessaa. Galatooma.